egaa wanti gaafinatti ta'e tokko dhugaa dubbachuu kana challenge amoo waan sana dhibee mee namoonni akka kiyyaa gaafii isinitti ta'e komentii jalatti naa barreessaa gaafii kana deebisaa. Nutti cimee maxxaa nutti cimee haadha faate soos naachuu haadha faatetii Ibsishaa Maakin maal takkatti cimee yookiin immoo jecha akka dhufan maxxanaa isaan lamaan jecha kana jedhu kan fayyadaman jechuudha Facebook isaaniitti irratti jecha kana jedhu challenge amoo qixaati amoo jecha jedhu tokko ana gaafinatti ta'ee jira. Ashama harka kun hordoftoota kabajamtoota taanaa dhiisuudhaaf kalatti jalatti argamtan jirtu bakka jirtatti nagaan waaqessanii faayyaa jecha እንግዲህ yeroo tokko wal bohaarsuunis wal gammachiisu wal aarsuun akkuma jirutti ta'e jecha kana jedhu kuni maxxaa nutti cimee jecha lamaadha kan fayyadaman jechuudha Haatii fi Ibsishaa Maakin isaan kana sadeeni ana nugat bichuuf waan mata ajenda namni way barbaadu ta'e anu yuna galuu dide እንግዲህ akkuma beektanii gara muuziqaa antini namichi wayii muuziqaa wayii baasuudhaaf inni Ibsishaan waliin kan waraabamedha yoo ta'u jecha muuziqaa san keessa jecha kanaa kun ni jiramoo maadhaan beektanii muuziqaa dhaggeeffachuun jaalladhu dubbachuu jecha kanaa kun achi keessa ni jira laata jecha tokko na gaafinatti ta'ee jira ta'u malee ajiraatu isaa dhiisusi jecha waan aarii waan akka waan gaddaa waan ta'e suura isaaniitis immoo kanatti kan gaddu wayii akkuma argaa jirtan kana maxxansanii turanii jechuudha. Maqaa uummata ani jechuun namni miidiyaa tokko beektanii ajandaa barbaada waan ta'eef akkuma keenya kanaaf waan ajandaa waan xiqqoo ajandaa goonu waan isaan irree ajandaa wayii barbaadanii bakka waan ittiin xiqqoo isheen caalatti fakkaate malee akkasumaan namoonni baay'een maalitti eegu seetan silaa adda nama diiguudhaaf akkasumas immoo akka waan walitti muufatanii tokkotti fakkaata amma uummata kanatti dhugaa dubbachuuf yookiin immoo akka waan Maakin barbaanne tokkotti ilaalu jechuudha. Gin waan akkasii kana dhiisaa dhugaa dubbachuuf namni keenya beektanii adda nama diiguu namni gaafa wal lole akka balaa buusa jechuudha beektanii itti baqa itti namni sun gaafa addaan bu'uudhaaf yookiin immoo dhugaa dubbachuuf amma namni gaafa wal lole beektanii namni dafee walitti nama araarsu maaliif jechi tokko na gaafinatti ta'e maal sinne gaafa namni wal loloo baqa walitti naquudhaaf hin baay'atu miidiyaa maraattu ta'e ilaala ani baqa namni tokko gaafa wal arrabsu yookiin immoo gaafa sirriitti baqa as jira nama dhibba nama kuma ta'anii dhaggeeffatu jechuudha nama wal arrabsu san irratti jechuudha. Gaafa namni wal lolee baqa walitti hin jeesan namni hunduyyuu abbaa kana namni jedhu jiru garuu immoo isaan akkasii miti challenge yookiin immoo waan mata'e malee isaan wal lolaniitu dheengaddaayyuu kan walitti dhufan namni baay'een dhugaa dubbachuuf isaan suura isaanii suura akka gaddaa fakkeessanii challenge-dhaaf malee waa uumuudhaaf waa hojjechuudhaaf malee wal loluudhaaf yookiin immoo wal lolaniitii miti isiniif haa galu. Kanaafiyyuu namoonni baay'een jechuudha baqa biraa deemuudhaaf waan akkasii namoonni jedhan baay'eetu jira naan argaan komentii isaanii jalatti irra gara hundaanuu jechuudha. Baqa Maakin akka waan gaddaa tokkotti gaafa argan baqa ishii gate waan jechuudha. Kana jecha walaan arganii ijoolleen wal jaalatti namni addaan diiguudhaaf dhugaa dubbachuuf nama hammanan jedhamne karoora qabatee jira jechuudha. Gin kan waan walitti fide jaalalli isaan walumaaf kan uume carraadhaan numtuyyuu carraan isaanii tokko isaan taasisee ganaaf namni du'a yoo ta'e malee namni addaan baasu addaan diiguu hin danda'u. Kunkumaayyuu nama wal jaalate tokko waan addaan baasee yoo ta'e malee yookiin du'aan adda ba'an ta'e malee namni mataa qabu kaa oduu namaa saniif bakka hin kennu. Kanaafiyyuu yoomiyyuu taanaan isaan
adda ba'uu hin danda'an du'aanoo ta'an malee jireenya namni adda baasee ani kana fudhadhaa ani isheen fudhadhaa jechuun hin jiru. Jaalala walitti dhufan ijoolleen kun wal jaalatanii naataatii atis naataataa anis siifan ta'a jedhanii walii galaniiti. Kun halkanii guyyaa nama tiktokii waliin guyyaa guutuu wal bira oolu. Waan ta'eef sababa hunda mari'atanii fixataniiti kan walitti dhufan. Kanaaf immoo jala deddeemanii namoonni akkana sijammar nama beektee xiqqoo ishee guddate hin jaallatu namni keenya maaliif akka ta'e hin beekan. Ijoolleen tun haa guddattu yaa biqa nama hooloo ta'an maal rakkoo qaba guddatanii homaa rakkoon qabu. Kanaafiyyuu namoonni inaafaa akkasii isaan qofa osoo hin taane inaafa namuma biraatittuu namni inaafu gaarii miti dhugaa dubbachuuf dhuguma isin jedhan gaarii miti. Egaa namni inaafu kamiyyuu gaarummaa qabu. Kana waan hubachuu qabdan dhugaa dubbachuuf abalishoo sunna caaltee bakka namni inaafu yoomiyyuu taanan hin guddatu. Kanaafuu inaafaa of keessaa laphi namni inaafaadhaa qabdan jechuudha. Ammoo tana namni sagalee kiyyaadhaan dhaggeeffatan jechuudha. Inaafaa ka jedhamu of keessaa baasa. Yaa dubartiin inaaftii ni beektu. Dubartiin hundumaatu inaafa gin inaafaan cubbuudha ni beektu. Kanaafuu inaafaa kan jedhamu of keessaa baasa. Dhugaa dubbachuu waan cubbuu namatti fidu tokko dhiisan hin danda'ama miti. Kanaaf maal jechuudha kan ture. Kanaafuu isaan challenge hojjetu. Namoonni adda ba'an kaa miti adda ba'uu yoom dhiisaa yoom biraa deemaa warreen jedhaniif inni ilaaltu akkuma argaa jirtanii bor iftaan isaan challenge uumanii miidiyaa isaanii guddifachuu malee yoomiyyuu taanaan addan ba'an. Kanaafiyyuu kuni namoonni ani haasaa kiyya dhagaan kun irree nama itti naafassan tasa share godhee biraan ga'ee jedheetti akkasii dhugaa dubbachuuf yeroo tokko miidiyaa kanarra yoo seenan waan nama aarsus waan nama gammachiisus waan irraa barattus waan siruma barumsaa intaanis ni ilaalta. Garuu mochi keessa gimmaasha waan si fayyadu tokko jecha takka gimmaasha yoo dhageesse waan si fayyadu san amma fakkeenyaaf gaafa barumsaa barattanii barumsa tokko amma waa takkarraa gosa takkarraa hunduma shamadda osoo hin taane waan bakka waan xiqqoo qabatte isarraa waan xiqqoo hanuma qabatte santu si fayyada jechuudha. Kanaafiyyuu gorsa baay'ee keessais waan muraasa fayyadamuun barbaachisaadha. Hunduma shamadda doodoo hin taane muraasa ishee qabatte amma fakkeenyaaf dhugaa dubbachuu fi barumsumarree ta'ee waanuma ta'ellee ta'ee gorsumallee ta'ee ani waan muraasa fudhachuu barbaachisaa. Ammaan jecha nani dubbadhe tana keessatti immoo waan xiqqoos taatu yookiin immoo walumaa galatti ananaa sa'aa ture kun zeeroodha yoo ta'e isin fayyadu. Garuu immoo jecha nani dubbadhe tana keessaa waa xiqqoon isin fayyaduu dandeessi. Naa kan isiniin jechuun barbaade obboloota. Egaa waan akkasiiti isaan challenge godhanii miidiyaa guddifachuu wal jechuudha malee nama of barsiisuudhaaf malee isaan adda ba'anii yookiin walitti muufatanii osoo hin taane kanan isiniin jedhaa galatoomaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtu turtii gaarii qabaadhaa isiniin jechuun jaalladha.